Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya yeroo ammaa as magaalaa lakkuu Minisootaa Minneapolis hoteela Maariyoot keessatti argamna keessummaa tokkoon isinii qabadhee jira. Egaan keessummaa koo kanatti isin otoon hin ceesisiniin dura seenaa dudduubbee gara boodaatti deebinee waa tokko ilaaluuf malla. Bara 1991 humni mootummaa Dargii kufee mootummaan Ihaadig yeroo gara aangootti dhufu mootummaa ce'umsaa dhaabee mootummaa ce'umsaa kana keessatti paartileen siyaasaa adda addaa dhufanii yeroo qooda fudhachuutti jalqaban mootummaan uummata Itoophiyaa biyya sana keessatti nagaaf tasgabbiin bu'ee mootummaa demokraatawaatu dhaabbata kan jedhu abdii guddaa qaba ture. Haa ta'u iyyuu malee baatii hedduu utuun turin baatii masaddee booda mootummaan ce'umsaa dhaabbate sun diigamee dhaabbileen mootummaa ce'umsaa dhaaban gargar faca'anii biyyi sun deebitee rakkoo hamaa keessa seente. Har'a uummanni Oromoo akkuma biyyaatti iyyuu uummati Itoophiyaa rakkoo hamtuuf erga saaxilamee mana hidhaa dararaa ajjeechaan adda addaa irratti raawwachuutti jalqabeeti har waggaa 25 ta'eera. Mootummaan ce'umsaa utuu hin dhaabbatiniin dura waggaa tokkoon dura jechuudha nama tokko dhalate gara biyya lafaa kanatti dhufe. Namni kun atileetii har'a sagalee uummata Oromoo biyya Biraazil magaalaa Riyoo irratti ol qabee sagalee ajjeechaa, sagalee dararaa, sagalee hiraarama uummata isaatii addunyaatti labse atileet Faayisaa Leellisaati. Faayisaa Leellisaa hagayya 21 bara 2016 magaalaa Biraazil Riyoo irratti lammaffaa ba'uudhaan yeroo silvarii mo'atu harka isaa wal qaxxaamursee diddaa uummanni Oromoo biyya keessaati darbees uummanni Itoophiyaa biyya keessaati mootummaa Itoophiyaatti agarsiisaatti jiru sana agarsiisuudhaan rakkoo fi dararaa fi hidhaa ajjeechaa uummata sanarra ga'aatti jiru addunyaatti labse. Har'a Faayisaa wajjin jirra. Faayisaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegde. Maal akkan si gaafadhu warri na dura jiran hundumti isaanii si gaafatanii yoo xiqqaate miidiyaalee 200 oltu dabareedhaan seenaa kee maal akkati hojjette addunyaatti ibsaatti jira. Har'a waan baay'een si gaafadha osoo hin taane Faayisaan kun immoo eenyu isa jedhu ani gara biyyaatti deebisee gara ijoollummaa keetiitti si deebisee tan si gaafadha amma tokko uummata keenyaaf waa tokko ibsuudhaaf eenyu Faayisaan isa jedhu. Faayisaan eessatti dhalate eessatti guddate? Faayisaan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda Tulluu Bultumaa kan jedhu dhalatee guddate ganda qonnaan bulaa keessatti dhaladhee guddate. Mee akkaataa guddina keetii natti himee ati amma atileetiidha yeroo baay'ee atileetonni naannoo sanaati baay'eedhaan bahuudhaan hin beekaman gara boqqojjii fa'aa kana atileetonni baay'ee nuyi beennu. Mee ati akkamitti gara kanatti dhufte akkamitti guddanne? Ani kanan guddadhe irra caalatti guutumaan guutuu keessuu nan danda'a. Warra biyya horii eegaa fi amma barumsaaf hoggaas takka horii eegdu malee mana barumsaa hin galtu. Horii eegati waan humni koo danda'us hojjechaa fi haaluma sanaan an jiruu baadiyyaa keessatti waan baadiyyaa keessatti hojjetamu hojjechaatiin anaan guddadhe. Achumatti fiiguu jalqabde? Achumatti fiiguu jalqabde. Namni jalqaba akkati fiidduutiif kaka'umsa siif ta'e? An akka tasaan yeroo baay'ee magaalaa nuti magaalaa amma Jalduu jedhamu kana ibsaan hin jiru. Waanuma ibsaa kanaan beeknu. Ibsaan akka tasaa achi galee. Ibsaan gallaan televezyiiniin dhufuu jalqabe. Gaafa televezyiiniin dhufuu jalqabu anis akka tasaa gabaan ba'e. Gabaa ba'e hoo sana guyyaa kaan hin jiru. Guyyaa sanbataa fi sanbata lamaan. Sanbata xiqqaa sanbata guddaa jira. Gabaa ba'e ollaaluu mana namaa keessa natti akkas jira. Televezyiinii argite? Calaqqise maanni sosocho'uu nama jira ilaalu. Achi laalee ka seenee laaluu fi waan itti mana seentee waan ittiin dhugdu waan tokko nyaattu si barbaachisa. Eeyyee. Hin qabu waan ta'eef nan gale. Dhiistee galte utuma laaltu? Laaluun dhiisee gale. Torbanitti ka saantiba 25 sumuuniidhaan sana fudhate. Barbaade isaa akka eessuma bakka hin fideef naqee
Ganama seenee galgalan bahe. Jala deesee ilaalaa oolte. Jala taa'ee ilaalaa oole. Waan baay'ee arguu jalqabe waan mana barumsaatti barachuu jalqabeen arguu jalqabe achirratti. Sadarkaa na ture sanatti osaan sadarkaa mana barumsaa kutaa 3 haa ta'u kutaa 2 haa ta'u naannoo kana jira. Oduma kana godhuu ani achi waan barachaa oole waan oduu akkanaan barumsa sannan jaaladha waan ta'eef hinafu ishii. Waan ani sitti dhagaye qabadheen ijoollee fa'aa gaafadha kutaa naqe. Gaafi gaafadhee yoo wallaalchise baay'ee natti tola nan gammada. Yoo wallaalchifatte. Yoo wallaalchise. Achumarraa haaluma sanaan dhuma deemnu olompikii Siidinii waggaa gara waggaa 16 ta'u. Isa Barcelona kan Siidinii. Austraaliyaa. Isa guyyaa ayyaana akka darbu na galee jira. Oduma geenyu kun bara amma jijjiirame sana akka. Guyyaa barri jijjiiramu sana. Gaaf sana fiigicha meetira 5,000 jira. Milineemi. Maal jedhama qaamni moo maal jedhama? Achumarraa kaa oduman laalu fiigichi dhufe jidduu agarsiisa televezyiinii. Fiigichi jiraachuu isaas hin beeku yoo bakka inni dhufe fiigullee hin jaaladha. Ijummaan nan jaaladha kubbaa miilaa. Kubbaa miilaa waan jaalladhu natti tola kubbaa miilaa. Ijoollee majinuu fiigee galuun barbaada. Deemtee magalta malee. Achi televezyiinii ilaallee hin fiiganii natti tole akka biraa. Mucaa wayii na cinaa ta'a. Tashooma tola saadha mucaan suni. Suutuma dhee kajeelee beektaa. Fiiguu. Natti tolee akkaataa isaa akkaataan kunummaa deebisee duubatti deebisee sun buta dheen agarsiisuun ifaa jiraa miti akka sammuun. Keessumaa yeroo isaan akkas jedhan. Kami wanti kun namni kana qixxee odoon dhaabatiin akka kaachuu danda'a jedheen meetira 5,000. Amma odoo torban tokko kaattee naan jedhu akka allaattii waaqarra kaatan naan jedhu. Tashoomaan. Ani gaa boottii lakkoofsa 37 keewwadha. Naan galle akkaataan ishee. Inni amma boottii kanaan akkamittan fiigaa? Isaa kun qabu. Amma televezyiinichi qophiin sun dhumuuttan qajeeluuf. Achi gara gannaati. Dhoqqee koo dugdarra garagalchaan qajeelche. Darbatee fida. Yaada narra garagalche. Hiriyaan kiyya tokko immoo jira karaatti akkasumatti dhoqqee sana wajjin nagalchee ayyaana waggaati waan ta'eef akka warri isaan affeeran dhaqeetu mani barcuma isaanii irra dhoqqee kiyyaan bu'e. Haala sanarraa ka'een akkaataa dhuma sana namni hojiidhaaf naka kaasu yookaan immoo namni argee hojjedhu ijoolleen baay'een hin turre ijoolleen 2-3 tokko jiranii walitti dhufeenya isaanii hin qabu. Barbaadu jettis nan hojjedha. Tormaattis gaafa tokkittiin nan hojjedha. Amma gaa ofii makeetiin fiiguu jalqabde. Waanuma jaaladhuufi malee kan gara shaakalaatti nagalchee waan kana akkan gara fuulduraa guddaa ta'u wanti na godhu jiru. Anaaf tormaattis tokkoon shaakalee nama ta'an se'e. Haaluma sana walumaan taa'uu dorgommiin mana barumsaa wayii dhufee shaakalee kaa'anii kana boodamtuu nan danda'uun se'e. Ijoollee mana barumsaatti dhufanii narra yaa'aniitu magalanii waan dubbanne ka'een gale. Simoon. Maala nafi hunda isaanii gale. Dudduuban baheedha. Jechumaani adeemsuma keessa ka walumaan deeman fiigichi kun waan birrii qabu sin seeni. Ani yookaan immoo achuma jalatti hojjetaa mootummaa kana ta'e biyya alaa deemee mo'adhee achumaan hojjedhan se'e. Malee akka itti namaa kan Jireenya hin jiru haa mana barumsaa keenya bakka inni ispoortii argutti dorgommii mana barumsaa yoo jiraate dorgomaniituma geewa nyaatanii galu malee nama badhaafama. Maallaqa fidee dhufa jettee yaaddu. Maallaqni akka jiru hin beeku akkasumatti dhufna biyya keenyatu geeba argata malee ani waan argatu faayidaa ishees hin beeku. Akkuman turee waggaa 2 eegan ammas hojjechuu jalqabee namni wayii Hayilee Gabrasillaasee dheengaddaa odoonni konkolaataa oofuun Finfinneetti argee naan jedhe. Ani Finfinnee jiraachuunis waan danda'u natti fakkaata. Jalduman jiraata. Innis Hayileen seessa jira asallaadhuma jiran se arsiidha dhufe waan ta'e. Achi konkolaataa akkamitti oofuu bariin jedheen. Akkamitti oofuu bari? Hin qabaa eessa fide. Ani ka dureessuma uumama warraa keessa amma hogganaa galu inni biyya alaatti hoggaa fiigime an konkolaataa 50 ta'u argata naan jedha.
maaliif fiigicha moo wanti kun egaa dureessan nama taasisa. Haala sanaan kan amma dabalataan akkasumatti deemuudhaan dabaree tokko deddeemu nama tokko fooyyessuuf Finfinnees dhufee nama shaakalu argeen akkamitti akka isaan hojjetan. Isaan namoota maraatoonii hojjetan kiyya sagantaa gadi gabaabsadhe. Haala sanaatti seenuu jalqabee balaa kana gochuu danda'e ijoolleen biraallee gara fiigicha waan kanatti dhufan. Addunyaatti seenanii ijoolleen baay'een gara kilabaa seenan kan biyya alaatti illee deemanii afaan guutan karaa kanaan baay'eedha. Haala sanaan baay'ee fagoodha waan ta'eef haala kanaan gara kana dhufuu danda'u jechuudha. Bara 2008 kanatti jalqabaa international sadarkaa addunyaa irratti dorgomte eessatti ture? Danbara. Scotland. Danbara. Achitti dorgomee dargaggootaan kiiloomeetira 8 fiigicha qaxxaamura biyya. Isaanan carraa argadhee yeroo sana. Mee maal fakkaata ture yeroo sana namoota fiigicha saffisaa fiigan addunyaan qabdu keessaati yoo qabxii tokkoffaa lammaffaa ba'uu baatte iyyuu warra sana keessa seentee turte. Ani maali dura hawwiin kiyya deemudha. Anaguma xiyyaarri ol fuudhee naan ka'u lapheen na badde. Achi booda fiigicha isaa yoo amma biyya alaa deemu koyyuu ittiin gammadde. Ani du'een oolen se'ee kaachitti yeroo qilleensi. Dachee kanarra dhaabadhan seeni lamata gaddeebi'een isa fiigichaa miti ana yaada jiru sanan gala. Xiyyaara keessa sana. Sanan gala biyya. Akkana weenaa ta'uu dide. Inni na jalaa balleessee fiigichi sanas uma na keessa ba'uu dide amma itti deddeebuutti. Baay'een sodaade yoo sana jalqaba kiyya waan ta'e. Haalli xiyyaaraa siin ta'a. Gara olii kana hin jaaladhe. Ammoo iyyuu gara olii kana hin jaaladhe. Akkas ta'e eeganta akka ture adeemsa keessa hunduu akka bashannanaatti naa ta'uu jalqabe malee. Jalqaba gaafa dura dhufu biyya alaa nyaanni naa ta'uu didee omtuu naa ta'uu didee wanti natti tole hin jiru jalqaba hundee. Garuu atleetota Oromoo keessaa ati hin fakkaattu yeroon Riyoo irraati interviyuu ati laatte gaafiif deebii ati jalqaba irratti laatte sana nama yeroo hundumaa jireenya biyya alaa beeku natti fakkaatte. Jireenya biyya alaa wanti hin beeku hin jiru maaliif tokko an akkasitti amma sana akkan beeku na taasise dirqama kutannoodha murtiin ani murteesse isa tokkan achi nama biyya alaa taasisu na taasise malee nama baay'ee itti beeke miti biyya alaa hoggaan deemu yoo guddate torban laman turaa ture kana dura isaa baay'ee turuu hin jaaladhu amma kaani kun murtii kiyya waan ta'eef kanaafan akka namatti beeku ta'e. Yeroo baay'ee yeroo gara biyya alaa deemtanii fiigdan mudannoon keessan yookiin immoo wanti rakkoo isinitti ta'u inni guddaan maali? Fakkeenyaaf maneejaroota qabdu haalli qilleensaa jira biyya dhaxxanii fiigdanii tireeningii yookiin immoo leenjiin keessan inni isin biyyatti gochaatti turtan yeroo muraasaaf addaan cituu danda'a. Maal rakkoo guddaan isin mudatu yeroo biyya tokko dhaxxanii fiigdan? Amma akkuma beekamu biyyi keenya biyya baay'ee sirrii galaanaatiin meetira 2000 ol ta'edha. Achitti jabaannee hoggaa hojjanne biyya namaa kana odeemne baay'ee nutti salphata. Garuu immoo as deebisee biyyi keenya qilleensa baay'ee garaagarummaan fidu yookaan digirii 5 yookaan 10 kana caalaa addaan immoo garaagarummaan bu'u yookaan 10 ta'a kana gadi bu'u biyya alaa kana odeemne kuma argitu kanaan booda cabbii bu'a. Dorgommii maraatoon irrattis yeroo akkasitti qorru kanatti qaamni keenya hin baru. Keenya awaree jira iddoo sanatti. Kana goggaa akka malee diilallaa'u kana isaan wal baree. Sisuu kannaa. Si qaba. Haala kanaan ka baay'ee rakkinuma keessa baanuma beekni. Maraatoonii meeqa mo'atteetta? Maraatoonii caalatti nan mo'adhe anan tokkoffaa itti bahe baay'eenti. Maraatoonii 3 moo 4 ta'a laata kanan dabartu. Anan lammaffaa. Baay'inaan kanatti irratti meedaaliyaa meeqa galchiteetta biyyaaf? Hin beeku.
Baay'eedha waan ta'eef. Baay'ee. Namni ishiin beekamu. Amma ishee beektu. Baay'eedha nan akkatti argate kan. Yeroo baay'ee federeeshiniin ispoortii biyya keenya kan atileetiksii keessumaati baay'ee rakkoo hedduutu isa mudata jedhama. Baroota asaanaa kana immoo rakkoon sun gadi bahee dhiibeeyyuu yeroo itti hameerraati gara dhugoomuutti dhufeetu jira. Rakkoo adda addaatu isin keessa ture. Mee rakkoon sun maal ture? Maddi isaa maaliin? Rakkoon sun kammaan jara sana komachuurra dhugaa dubbachuu jecha biyya sana keessatti bakki amma ati itti dubbachuu dandeessu waajjiroota kamirra jecha bakka ati amma sana nan baafadha kun naataa itti himuu dandeessu iddoo sana duwwaadha. Iddoo atileetiksii, iddoo fiigichaa. Iddoo federeeshinii sana. Biiroo kam seentee amma isaa ta'uu dandeessu. Biiroo isa kam ta'uu yaada keessarraa fudhatanii galtaa ta'uu waati. Yaada biraa qabda jedhamaa seente. Federeeshinii seentee argachuu dandeessu. Achi keessatti namni wanti si miidhuu danda'u namni ati karaa si baasu tokko karaa ati gara tokkotti ce'uuf jiru namni karaarra taa'u wayii jira. Karaa dhuunfaa si miidhuu danda'a malee. Karaa federeeshinii sana ani rakkoon agarree anumti illee miidhameera karaa namaatiin. Karaa namootaa. Namoota achi keessa dhagaamtii qaban tokko hin jiran. Innumti jibba kee waan qabuuf hundi waa si godha. Malee akka federeeshinii sanaatti akka waajjira dhaaba biyya sana keessa jirutti federeeshiniin gaariidha. Federeeshinii komachuu hin dandeessaa, argidoo bira dhaqxee machuu hin dandeessaa, waan barbaadde irratti barreessuu dandeessa. Bakki biraa immoo namma sifata hin jiru. Isa wajjin wal qabsiisu an federeeshinii gaariidhaan jedha ani sababni isaa ijoolleen san kaatu ijoollee Oromoo. Amma nuti maraatoonii kan filame ijoollee Oromooti namni jaanoo dhiiraaf dubartiin jechaadha. Nama biraa hin argatan odoo nu hambisanii. Odoo waa jiraatte hin ooltu. Odoo nama qabaatanii nama amma keenya kana walitti godhu odoo argatanii hin ooltu hin jirti. Garuu hagammaa bakka sanatti keenyuma waan ta'eef karaa sanyummaatiin wanti narra ga'e hin jiru karaa sana. Maani filannoo gara Riyootti dhufu irratti dogoggorri tokko mul'achaa ture jedhama. Dogoggorooti turan maali? Ani dogoggora kaasaa dogoggorachuu hin danda'u hunduu maalillee nama baay'eetu jira namni filannoo sana keessa galuu danda'u gara ijoollee 10ti. Ijoollee kana 10 keessa immoo gadi baasuudhaaf xiqqoo hin ulfaata. Amma kan bara kana sa'aatiin Hacaaluu illee jira. Kan amma sa'a 2 fi duwwaa 5 kaadhe. Sa'a 2 duwwaa 6 kaadhe. An duwwaa 5 kaadhe hin jira. Kan 4 kaadhe illee jira. Garuu immoo ijoollee kana odoo walitti hin dhumnu ta'e ani ijoollee kana caaluu hin danda'a. Karaa kanaan kan isaan fudhatanii keessaa baasuu danda'an namni tokko immoo kaan immoo maaltu jira. Maraatoonii 3 lafa kaa'an. Sadan kana keessaa inni kun maal godhe? Inni kun immoo akkam godhe? Akkaataa itti gulaalan garuu boodarraa akka dhufuu tokko godhanii waan xiqqoo tokko hafe malee gara itti dhufuu ta'ee ture. Haala sanaan amma sa'aatiin dhufaa sa'aatiin bakka fakkeenyaaf Dubaayii yoo fudhatte baay'ee koortinsaa filaatidha waan ta'eef akka barbaadetti kaatana baay'ee sirra sa'aatii kaachuu danda'a. Anis iddoo sana dhaqee sa'aatii ijoolleen kun fiduu nan danda'a. Achirraa walitti qabaniiti haala kana keessa baay'ee qaba bu'aa baay'ee qaba baay'ee irratti jejjettu malee bakka namni baay'een jiru immoo waa ta'ee sin dhabamu. Otoo atileetota muraasa ta'eeti rakkoon qabu filannoodhaaf. Yeroo gara biyya alaa deemtan kana atileetota biyya biraadhaa dhufanii wajjin yeroo atileetota biyya keenyarraa dhufan yeroo wal bira qabdanii ilaaltan rakkoon isinitti mul'atu biyyi keenya akkaataa isheen itti atileetota ishee kunuunsitu. Inni immoo fagoodha. Inni immoo guddaadha. Keenyaaf nuuni kunuunsi nu bira gahumtu hin jiru maaliif gaafa fiigichi jiraate yoo an dorgomtee dabartu ta'e dorgommiin hin qophaa'a. Dorgommii kee fiigdee dabarta. Kanaa achitti gara ati buute abbaan barbaade sin beeku. Mucaan kun immoo kana nuu godhe akkaataa kamiin maal jira hin jiru innis. Qarshii 200 fanuu kennaa turan dura waggaa 3 waggaa 4 dura naashinaal tiimii warra filaniif. Nu kunuunsuudhaaf jecha. Yeroo gartuu warra sadarkaa biyyoolessaa seentan. Isaan bira shaakala waan hojjennuufu. Mindaan kee qarshii 200. 200 maal? Waan godhattan hin beektan. Sirriitti nuu kennan isaan isaan sirriitti nuu kennani akka biyya alaatti fudhatte fagoodha yeroo
Qananiisaan warqii lama fide wayii jira Beejing Olompikii irratti. Warra ijoolleen biyya keenya gara biyya biraa deeman immoo hin jiran. Namicha kana qarshii kuma 200 ta'uu naannoo kanaatti fakkaata. Warqii lama fideef. Laal mooraalee namicha kanaa callisu malaati. Qarshii 200 badhaasa natti fakkaate. 200 waa fe'oo. Odumaa fe'ee yookaan immoo waan asxaa qabdu tokko. Waanuma seenaadhaaf kennanii fi an biyya biraa garuu meedaaliyaa warqii tokko nama fidee jira. Nama nani beeku. Doolaara miiliyoona tokko badhaasa. Miiliyoona tokko sana yoo kennanii fi waan kunoo isaanis baay'ee qabu akkuma dhofkatan sanatti. Ispoortii biyya isaaniitti gara fuulduraa jajjabina maal nama biraatiif ta'uu danda'a. Akkasii kaa'oo baddees hin baddaa amma dandeessitti tajaajiltee hojiin fiigichaa kun immoo hin beeku. Waggaa lama kaattee sirriin kee yoo akka itti deemte gadi bu'uu dandeessa. Ijoolleen kun immoo ijoollee barumsa qabaatanii bara dhiisanillee achitti jijjiiranii hojjetan miti. Haala kanaan ka'uu kuftee nama baay'eetu kufe maal? Nama baay'eetu immoo biyya alaatti badu. Achi ilaala ammas mul'atanii gaafa itti ulfaate isatti badu biyya alaatti badu. Atileetonni hedduun biyya keenya keessatti amma gara biizinasiitti seenanii daldala keessatti kan beekaman hin jiraatu. Fayyisaan akkamitti gara daldalaatti hin seenne biyya sana keessatti? Ani nama hayyama daldalaa qabu wajjin gara sanatti hirmaachuu barbaadeen ture. Inni hayyama qaba. Namicha kanatti immoo maallaqa nan qaba. Booda sirriitti gara sanan seena inni isa maallaqa itti kenneen hojjete anaaf naa kenna. Waan hojjetee waan mootummaas maal karaa isaatiin akka kaffalamu akka isaatti hojjeta. Achi seennee biyya sana keessatti akkuma malaammaltumaa fi wanti loogiin kun akka malee lafa gadi seenee jira waan ta'eef amma meeshaan nuti mucaan sun fide sun galaanarraa gara biyyaa galee jira. Samboona maal godhanii namoonni achi jiran sun waa dhaqanii kaffalanii nuti keenya sun gabaarratti gadi ba'u jirutti nurratti cufsiisan hin saamsan. Haala meeshaa waraanaa meeshaan hin beekamne biyya kana keessa galee jira. Ansaan immoo duuba dhufaa jira laata. Isaan dudduubaan ajajanii. Federaalli ofiitti nurratti cufiiti. Kan isaanii fidatan. Qawweedhaan 7 kan. Meeshaa suna ilaaluu danda'a. 7 amma inni sun isaan kana gurguramutti. Maal goona achumaan yaa'ii kanarraan fiigichuma koo fiigachuu naa wayyaa. Erga qabxii kana kaasteeti yeroo baay'ee biyya sana keessatti namoonni akkaataa nuyi itti ilaallu siyaasa akkaataa addaati. Ijoolleen yeroo ajjeefaman, yeroo hidhaman, yeroo dararaan adda addaa geggeeffamu isa sana qofaadha kan nutti mul'atu. Abbootiin qabeenyaa Oromoo yeroo baay'ee komee isaan qaban biyya keessatti warri gosa tokko keessaatii ba'an gumruk irratti yeroo itti dilaala hin kaffalletti namoonni warri daldaltoota Oromoo ta'an garuu dilaala hedduun sababa kaffalaniif yeroo gara gabaa fidan yeroo kisaaraa keessa seenu jedhama. Inni kun hammam dhugaadha? Injira kun akka suma kiyyaa kanarraa kenni sittumoo kanaafan sitti suma kiyyaa kanarraa karaa ittiin simiidhaan isaan karaa baay'ee qabu. Daldalicha sana sammaatti naan jettu kanas akkanatti qilleensa irratti dhagaa ture. Wanti tokko immoo wanti achuma keessatti waan gumruk san keessatti waan ofii kiyyaa argi jira. Konkolaataa badhaasan galfadhee jira. Konkolaataan suni akka namoonni achi keessa jiran jiru. Dookumantii godhaban. Dookumantii kiyya dhaban siru. Dookumantii waan konkolaataa jiran. Inuma gatan. Beeka fuudhan. Beeka fuudhan konkolaataan soo gadi bahu ta'e isaan itti fayyadama laala argite. Konkolaataan itti fayyadamuudhaaf. Dookumantii na jalaa dhoksan. Anaaris hin dhabu kan keenya namni dubbatu malee jima keessadha. Inni immoo bakka isaan kaa'anii hatee baase. Inni summa dhokfate. Dookumantii isaan dhoksanii ka'an. Konkolaataa Faayisaa Leellisaa fi tokkos maqaan isaa maquma Oromooti. Lamaan hatan. Hatanii bakka isaan dhokfatanii inni immoo argee inni immoo dhoksate. Har'a nan deebi'e. Torban lama deddeebi'e. Dookumantiin badee'ame.
Dokumentiin kun gaaf kaanii hoggaan seenu dokumentiin koo badee maali dokumentii fudhanii naa kennan isaan. Warreen keeti. Dhoksaan waan gannaa kennan naanis ilaala argite. Fayyisuma maa ta'eedhaaf konkolaataan sun dokumentii kiyyaa dhoksa. Dokumentii kiyya yaalaa dhoksan. Bakka isaan dhoksan inni sun manaa baasa. Achi dokumentii kun yaaduma badeen seenu quban qabu gaaf kaanii namni sun achi keessa bahe. Nun beeku. Bira taa'ee maal jira? Ijoolleen akkana akka achi keessatti hojii hojjetamu hojiin akkana kanan jedhametu hojjetama. Atileetonni lama konkolaataa akkas godhanii Fayyisaa Leellisaa fi kan mucaa wayii dokumentii jalaa dhoksanii dokumentii baafnee itti kennine jedhan. Ani quban qabu kan. Na ajaa'ibee waan man dubbadhu wallaalee itti dhiisi. Akka kanatti deemu laali. Daldala isaa kaan immoo maal siyaa godhan jette laali. Ofii kiyyaa kanan arge achi keessatti. Waan akkanaati. Atileetota Oromoo ammas garuma sanatti deemna. Atileetota Oromoo jiran keessaati keessumaa erga Riyoo irratti mo'attee mallattoo sana agarsiiste booda suuraaleen kee hedduun marsaalee hawaasaarra baay'ee deemaatti turani. Marsaalee hawaasaarratti suuraan deemaa jiran kun heddumminni isaanii eenyummaa Fayyisaa Dudduubbeetti kan nu deebisanii agarsiisanidha. Keessumaa irreecha irratti aadaalee adda addaa ijoollee Oromoo wajjin uffata aadaa Oromoo waa hedduu uffattee Oromummaa kee kan calaqqisan waa hedduudha kan sirraa mul'ataa turan. Maal inni kan achi keessa si gate ati sabboonummaan sun durumaa kaasee biyyuma keessattuu quuqqaan sun si keessa jirti jechuudha. Mee yoom jalqabe? Maal kaanii duraanii oduma mana barumsaa on seeniin dura namni baay'een jaalatu. In sodaata malee namni naannootti aladhe suni mootummaa kana hin deeggara. Maali hammeenyuma isaa odeessa waa nama. Achuma mana barumsaa seenee mana barumsaattis yani 89 mana barumsaa kan seenee akka lakkoofsa biyya sanaatti. Kana qixxee darbii ogummaa barataan mootummaa kana jibba ogummaa isaan balaaleffata ogummaa maal ta'in arge. Achirraa haalumaan deddeemuun haalumaan guddannuunis jibbi kiyyatti na dabalaa dhufe. Caalatti bara 2006 barattoota sadii mana barumsaa itti baradhu ajjeessan. Barattoota sadii. Yeroo maaster pilaaniin jalqabame. Moo filannoon isaanii darbee filannoon 2005 miti. 2005 fakkaata. Bara akka kan Itoophiyaatti 98 jechuudha. 2005 sirrii. Ijoollee sadii jallatu dhumanii bara abboo isaanii amaaru jaagamaan badhaane fa'aa kan jedhamu ijoollee nambuutti du'an. Isaan booda torban akkas torban sadii booda ijoolleen jallutti kan dhuman. Baay'ee manni barumsaa isaa gaaddaan cituu ga'ee gara ji'a tokko ji'a lama ijoollee mana barumsaa deebi'uu hin dandeenye. Akka malee kan hin ajjeesoo kan inni dhuudhu dhaga'e malee nama kallattiin barataa nama biratti ajjeesan mana barumsaa ani itti baradhe keessa ijoollee sadii hoggaa ajjeesan baay'ee jibba na dabalaatuma dhufee amma immoo haaluma sanaan. Kun immoo maaltu uumaa akkaati maaluma Oromummaa keenya fakka isaan nu jibban. Haala sanarraa ka'eeti kan wanti baay'inatti dhagamaati akkanan illee dabalu akkanan illee jabaadhu akkanan illee ankoo jaaladhu isaan na jibban san anis immoo isaanii jibbuu gara sana na oofa dhufee akkan ofii kiyyaa immoo of ta'e aadaa kiyyaa eenyummaa saba kiyyaa akkan waa hundumayyuu akkan of ta'u na taasise jibbumsuma isaanii nuu qaban kanarraa ka'eeni. Maatiin kee erga egaa fuutee haadha manaa godhattee maatiin kee yeroo gara manaatti deebitu maatiin kee quuqqaa kee kana sirratti hin argu turanii tuttureera jettee waan baay'ee sitti dhaga'amaa ture yeroo gaazexeessootaatiif gaaffiif deebii gootu dhageetan jira. Mee maatiin kee quuqqaa kee kana sirratti beeku turanii wanta keessa kee deemu. Quuqqaa naanni kee kana beekfaa nama hunda quuqama. Hundumaa hin argu ofii isaanillee sanuma. Maaliif namni du'uu barbaadu hin jiru waan ta'eef fira ofii fira hidhaa keessatti rakkatuun argu waan ta'eef quuqqaa kana jedhanii akkamitti adda baafatu nama baay'eetti quuqamu nama tokko lama miti.
nama hunda tuqu qaba waan ta'eef nama hunda argu. Ayyee. Tarii nama baay'ee san keessa na arguu dhiisuu danda'u. Baatii sadii yeroon filamee akka Riyoo deemu bareen yeruma leenjii sana jalqabee akkan kana godhu nan beekan ture yookiin waan ta'e tokko murteeffadheen ture jette mee baatiin sadan ati leenjii irra turte sun baatii akkamii turan siif mee baatii sadan sana natti himi? Baatiin sun anaa fi baatii guddaa ta'e baatiin waan an yaade wajjiniin waan an sammuu keessa jiru baatii wajjin na rakkisaa ture. Haala dorgommii garaagaraa baatii naan taasisaa ture. Ani akkuma dorgommii sun federeeshiniin na beeksisinan akkan qabxee fidus beeka. Akka sadarkaan manaan dhabnes na gala. Irra caalatti immoo hojjechuuf yeroo kaani caala itti cimeen kanan ani qophii kana gochaa ture. Ka baatii sadii fi haaluma wal xaxaa baay'ee mataa kiyya keessaan sun hin dhabu. Yeroo itti illee irraanfadhee akkas jedhu hin jira walumaa fiigaa jiru akkas haala kana. Nitti dhagahame waan tokko tokko maaliif jabina natti agarsiise malee ani rakkin tokko natti dhufe duubatti illee nan deebisu gara xiiqitti na of fuuldurumatti na geessanaa. Kanaafuu ana baatiin sun baatii adda ta'e baatii maaliif yoomiyyuu jireenya kiyya keessatti hin irraanfanne jechuu barbaaditan. Gara Riyootti dhuftee egaa hagayya 21 sana isa xumuraa ture mini guyyaa ati fiiddu sun utuu hin fiiginiin dura mallattoo tokko tokko agarsiisaa turte tarree duraarra keessumaatii hirree kee tuttuqaa turte. Maanni maal tuttuqaatti jiraa jennaan odaa hirree isaarraa qabaanaan jedhan dhugaadha. Maal kana wanti kun anan godhadhe xiqqaate waggaa 2013 gara 2013 2012 akkas godhadhe. Maaliif nan jaaladha ani yeroo baay'ee akkuma jiru alaabaan namaa sun natti hin tolu. Alaabaa san jalatti gaaddisa alaabaa san jalatti uummata keenya baay'ee tarca'e akka waan alaabaan nageenya biyyaati. Alaabaan nama kamiifuu jaalala. Ani jaruma kanarraa ka'ee alaabaa sanas baay'ee gara na jibbisiisutu dhufe sababni isaa nuuf hiika tokko hin kennine nuuf deebii tokko nuuf hin kennine. Kanaaf kan odoon nan injifadha ta'e kanan agarsiisa dheetan asirratti godhachuu danda'e. Godhadhee hoggaan dhaabadhee si'amaayyuu naa mul'achuu hin dandeenye. Kanaafan agarsiisa. Gaafas mallee baay'ee nan argani kaameraan. Garuu amma ta'e tokko waan ta'e tokko akkati gochaa turte hin beekama. Akkati callume akkati goone hin beekama. Yeroo kamiyyuu akka sirrii waan jedhan naa mul'atu. Kaani yoo gara fuuldura bilisoomne illee ta'e fudhadheetuma du'uu kan odaa kana. Kanaaf asitti godhadhe. Egaa fiigicha yeroo jalqabdan sana ati akka lamaffaa sadaffaa yookiin tokkoffaa keessa seentu akka sadarkaa keessa seentu tilmaamtee turte beekta? Sirriitti tilmaame maaliif ani qaamni koo fayyaa'uu ta'e fiigicha baay'ee irra akka dhoonoo fi kiyyaa balleessa wanni itti yaadee fiigamu ta'e yeroo hunda qabxii keessa nan gala. Dhoonoo fi eegne ta'e garuu immoo qabxii keessa hin galu. Kanaafuu akkuma Tookiyoo moo'een waggaa kana 2015 Berliin kaadhee sadaffaan bahe achirraan dura waggaa 3 deemameen ture luki kiyya naa wayyaa'e gara qabxiitti dhufaan ture Tookiyoo nan mo'adhe akkan kanallee aga 3 baan namattuu hime nama baay'eetti. Nama addeette? Nama waa'ee fiigichaa kana gaafa aga 3 nan ba'a. Kan sakaan immoo asuma keessatti qabachaati. Eeyyee. Egaa in jalqabde yeroo xumurarra geessu mallattoo sana agarsiisuu jalqabde. Mallattoo sana yeroo agarsiisuu jalqabde utuu mallattoo sana agarsiisuu hin jalqabiniin dura tarii yeroon yaadu utuu itti fuftee fiiddeetta ta'e tokkoffaa hin baata turteedheen amana. Amma ta'e tokko keessa kee waan hedduun akka deddeebi'aa ture. Hinuma yaanname maaltu keessa keetti dhufaa ture maali akkanatti yaadaa turte? Fiigicha garuu dabalee kaachuu nan danda'a tokkoffaa soon bahuu baadhe. Inni maaliif ani hoggaan shaakala kana shaakalu sammuu qulqulluu miti firii ta'e miti qabxii kana duwwaa miti nan kaachaa ture. Yaanni koo baay'eedha. Yoon kaa dhoomuu na jalaan badu hoggaan deemu nan dhagaa galgala hoggaan nama du'e dhaga'ee rafa. Sammuu kana wajjin waa
walla qabateef yeruma kana haarii kana waan qabu jaalala biyyummaa natti hir'isee jira. Odoo kun hin ta'u ta'e namicha kanatti hagana mana gaabbii irraa fageesse kana itti siqsee galuu nan danda'an ture. Sa'aatiitti seentu fooyyee hedduu fooyyee. Namichi kun namicha maaliif duraan illee namoota jira waan ta'eef. Kipchoogee. Baay'ee cimaadha. Garuu fageenyi inni agas gaaf sana onnoo jedhe baay'ee fageenya guddaan turre. Sammuun kiyya tarii namarratti yaadni dabalamuu baate garuma shaakalaa duwwaa odoo nan yaadu ta'e itti dhiphisee galuu san carraan itti dhiphisee galuu danda'u baay'een qaba gaaf sana. Erga mallattoo sana agarsiistee booda gaazexeessaan galeeraa fi battala waan ati goote sun galeeraa fi gaazexeessotaaf. In dhibe maaliif baay'ee hin gallee fi akka jechuun dura akkuma Useen Boolte fa'aa yookaan immoo Muhammad Faaraa fa'aa godhan sana itti fakkaate anuma dhuunfaa isaatii se'an. Waggaa nama sarara bira ga'utti jecha. Achi seenan dafee inni himne. Irra deddeebitee agarsiisaa ture. Achi naanna'aa waliin kanan raawwachaa ture. Achumaan namichi tokko gaazexeessaan achi na gaafate maal jennaan. Kun diddaa uummanni keenya mootummaa Itoophiyaaf qabu kana booda nu ajjeesuun lafarraa nu godaansuun nu hidhuun biyyarraa nu ari'uun haa dhaabbatu kan jedhu kana booda du'uun nutti hafu akkuma nama kamiyyuu mirgi keenya nuuf kabajame biyya keenya keessa akkuma sabaaf sablammii kaanii jiraachuu qabnaa kana booda nu ga'ee jedhuun jedhee achumaan isaan dabalatanii achi pirees konferensi irratti natti himani haalli achirratti namoonni na gargaaran illee hin jenne ammoo danda'u ingiliffaan an ibsee fi booda beeknan namoonni achi keessa jiran sun achi dhaabbatanii ana wajjiniin jechuu jalqaban. Warrumti achi iyyuu? Warrumti gaazexeessitoonni mana guutuu galma guutuudha. Isaan dhaabbatanii ana wajjiniin namni biraan jiru inni tokko fa'aa gaaffii hin gaafatamne jechuu dandeessa. Kan si kan mataa dorgomichaa ta'e fudhate. Achi keessatti hafnee ani dafee iyyuu hin baane eega namni sun qixxeen immoo na jaalatu qofaa nan jarjara nooni gara manaatti hanga laba qochuun barbaada. Hoggaan immoo gaazexeessitoota baay'een jaalatu. Suura ka'uu baay'een jaalatu. Nama na gargaaru immoo argee maaf hangalare. Anis wajjumaan dhaabadhee gallakkisuu dide. Achitti. Amma yaada keetu bakka galmasii gaara sababa ta'e. Na gaafatan maaliin jedheen. Nuti waan kanaan dura mootummaan addunyaa ta'an akka nee tufaa hoggaa Maamad Gadaafin jiru. Maamad Gadaafin uummata Liibiyaa rukutee torbaan sadii odoon guutiin dhaqxanii gargaartanii rukuttanii. Uummanni Liibiyaa adiidha. Keenya gurraacha waan ta'eef immoo maaliin jedheen. Gurraachi gurguddaan tokko kas duuba taa'ee jira. Anaaf harka naa rukutanii. Dhuguma immoo maaliif uummanni Liibiyaa ture uummata hin caalle. Kanarra uummanni Liibiyaa meeqawween itti garagare keenya harka duwwaa dhumaa jira. Mootummaan addunyaa eessan jedheen. Eessa mootummaan gamtuu hin jiran jenne maaliif nu laala. Maaliif nu gargaare akka sanaatti nuti bifti keenya waan gara gurraacha ta'e. Adda ta'eefi. Baay'ee isaanitti dhagahame wanti gochi biyya keenya keessatti raawwataa ture eegasiisee baay'ee gaddina naan jedhani. Amma warri fiigan illee ijoollee lamaan fiigde kana tasaa yaannee an hoggaata akkana godhe naan jettee anaanis akkana godhe naan jettee odoon beekin maafan godheen si didee. Odoon beekin maafan godhee si didee naan jedhee Kipchoogeen. Amma dorgoma sanarratti amma viidiyoo sana ol ilaalta ta'e. Akkas na cinaa ta'a iddoo kanatti. Si cina ture. Garagareen na laala maal ati kana goote naan mootummaan biyya alaa kuni mootummaan Ameerikaa akka Ingiliz fa'aa maal kuni maallaqa kennuuf immoo meeshaa waraanaa bitateef uummata koo akka tajjeessaa jiru akka jiru akkanatti naannamichi narra. Kipchoogee irrifata. Waan sooddaadha. Galaafii hin jiru. Akkamitti galaafre kun akkamiin taphanta waan akkanaa dhagaan hin beekan. Mootummaan akkamitti uummata isaa ajjeessa laata. Meeshaadhaan. Keeniyaadha mini? Keeniyaadha. Akkasitti namni baay'ee naa gargaara. Bakka sanatti Oromoota nan arga. Namni koo hin dhufa yookiin bakka kanatti nama nan argeette yaaddeetta. Warra asii deeme malee akka namni
Oromoon Biraazil hin jirre beeka. Sana dura illee dhaqee nama tokko nagarra. Mhm. Nama Itoophiyaa dhufee nagarra jetti akka namni hin jirre beeka. Isa dura Biraaziliin dhaqxeetta? Dhaqee. Eeyyee. Beekta jechuudha naannoo sana. Gara Sao Pauloon deemee Sao Paulo. Sanuma Sao Paulo keessa nama tokko nagarreen achis akka namni hin jirre. Kanaaf yeroo akkas goote sana akka biyyatti deebitee hin galle beektaa biyya kana Biraazilumaan tura moo eessan naqa ittee yaadde? Ani odoo manni Oromoo sanaan akka gara Ameerikaa dhaqu na fingoon ta'e yookaan immoo mana jarri biyya jira yoo inni gara sannaa fide gara ta'e biyya tokko achumatti viizaa argadhee deemuu nan danda'a. Viizaa gara dorgommiitiin nageessu. Eeyyee. Yoo asillee dhufu waade gara Yeroopi kana deemuu koo. Yeroopiin hin deemta ture. Nan deema. Eeyyee. Tarii amma naami jechuu qaba. Namni yeroo ati mo'atte maatiin kee hordofaa turani? Hordofaa turan. Si bilbilaniiru namatti akka mo'attee gara hoteela keetiitti deebite yookiin immoo namatti jalqaba dubbiste eenyu? Hin dubbifne nan dide. Maaliif waan gaarii natti ni haasa'a waan ta'eef. Eeyyee. Nan callisee hin callisan. Isaanis? Hin callisanii abbaa bilbiluun dhabame. Eeyyee. Atis hin bilbilu? Anis hin bilbilu isaanis hin ta'an. Dhagaa abbaa bilbila jedhee kan innis taa'e booda bilbilaanii natti ulfaate akkamitti akka itti deebisu. Eeyyee. Maaliif ittiin hin mari'anne waan ta'eef. Eeyyee. Baay'ee na jaalatu waan ta'eef namoonni kun qixxeen namni naa gala akka isaan bu'an. Cimaananii waan dubbanne guyyaa lama waan ta'een booda haati manaa kiyya naa bilbilte. Maali maal si nutti nimtu odoo nuun hin mari'atiin nu too'essa nu keessee. Anis amma tokko isaanis kana caalatti hin deebine na dhiisaniitu makaamaa miti akka namni jajjabaadhu na jajjabeessuu jalqaban. Harmeen kee si bira turanii mana kee jiru? Ishiitu dadhabee isaan caala. Achi booda namatti furuun oolu. Eeyyee. Furee booda. Egaa ergasii booda namoonni gara Biraazil dhufan eenyuun argite jalqaba eenyuun simatte? Anan jalqaba na bira ga'ani Leellisaa Hiikaa fi Abboo Kaffaaloo nama jedhamani. Isaantu na bira ga'e achi booda immoo Leellisaa kan Floriidaa jiruu fi Kaffaaloo. Leellisaa Hiikaa isaanii fi Kaffaaloo maqaa abbaa isaallee jaalladha. Isaantu na bira ga'e achi immoo yeroo xiqqoon booda baay'isaa dhufe. San boodaan omtuun natti nagaamne tapha maaliif. Yeroo Leellisaa fi Kaffaaloon dhufan dursanii sitti maniiru si bira dhufaa irra jedhanii. Si bira dhufaa jira namoonni akkanaa si bira dhufaa jiru. Maali an dhufuuf ka'e hin beeku lakkoofsaanii min dachee dhufee olee wanti as jiru biyya. Biyyaa dhufee olee. Achi kaanii bashannanuu malee omtuun wanti natti dhagahame. Guyyaa meeqa turte Biraaziliin? Biraazil gara guyyaa 17 turuun guyyaa 17 ol ture. Maali gara guyyaa 20 turuun ol isaa dhaqee wajjini. Akkamiin murteeffatte boodana gara kana dhufuu maaltu eenyutu yaada kana maddisiise akkamiin gara kana dhufuu murteeffatte? Akkuma kana gagamma akkuma namni baay'een namni dura gara Eurooppii deemuun barbaada jedhanii. Eeyyee. Gara kana viizaa si yaallaa tokko lamaan biif maalii qubaan qabu nama akkas naan jedheen. Akkaan Ameerikaa dhufuuf kana si goonaa maal si barreessifnaa koominiitii maal hundi naan jedhanii. Ani dhaggeeffachuudhuman ta'e maal waan masaa hin dubbisu. Booda guyyaa lama booda gurreen dhukkubuu jalqabe gurreen kun dhugaan sitti ma. Na dhukkube booda achumaan nan dhiise. Bilbila isaanis kaasuun dhiise. Amma immoo maaliif isan si barreesse hin dubbifnee naan jedhu. Akkam godheen dubbise. Si barreessee naa deebisuu diddee. Dandeen dubbisu akkanatti gala barreeffame. Eeyyee. Cuma gubbumatan dhiise gaafa waaqni karaa tokkoon isaan galateeffadha bakka tokkotti jedheetu mana afaan qabadhe dhiise. Akkana. Boodarra gaa wanti sun hundumtuu hin raawwate atis gara Ameerikaa dhufte utuu gara Ameerikaan dhufin dura miidiyaalee hagam ta'anii fi achitti gaaffiif deebii goote. Achitti gaaffiif deebii kanan godhee an Biraazil tokko miidiyaa gurguddaa biyya kana keessaa lama jira. Achi ani beeku lakki baay'eedha. Achumattuu. Alaayyoo bilbilaan iyyoo nan taasise. Jira miidiyaa baay'eetti. Gara Keeniyaa deemuu nan mala jettee yaaddee turte
Maraatoonii ittuma fufuuf karoorri kee ergan biyya kanatti hafeeti maraatoonii ittuma fufa sa'ee ture Keeniyaa deemuuf. Keeniyaa deemuuf kan maaliif yoo ta'uu baate ani fiigicha kana dhiisuun qabu. Maaliif sadarkaa kanaanis fiigicha tuna ga'e waan ta'eef ani karoora biraa qabaadhee miti yookaan immoo biyya bulchuudhaaf nama deemuu miti. Ani fiigetuma buluudha. Kan dhugaadhaan jiraachuu barbaada. Nama nagaan biyya isaa keessa jiraachuu barbaadu. Kan ammoo argachuu hin dandeenye. Yoo dubbiin dhufte fiigicha dhaquun na kennite illee Keeniyaa fi isaan obbolummaa guddaa qabu. Afrikaa kana keessatti immoo wanti baay'atamantu waan hin jirre. Achi yaadeen ture sadarkaa tokkoffaarratti garuu dubbiin isaa haalli tasgabbii naannoo sanaa yaaddessaadha. Odoo namni na tsufuyyuu achi dhaqee irra gaarii naa ta'a ture. Haala kana kanaan wal qabsiisee dhiise. Egaa erga gara biyya kanaa dhufte booda amma maanyi murtoon kee gara kamitti deemaa jirta? Amma ani shaakaluma kiyya ammas wanta inni jedhu shaakaluma kiyya hojjedha. Carraa kanaan immoo ammas shaakaluma kanatti dabalee hojjedhee ishiin amma godhe kan amma gaafa arganuutti hin dhiisu. Ittan fufa. Amma galma ga'utti. Karaa biraa immoo daandii argadhe karaadhuma nagaatiin ammas inuma naqaaf hin jiru. Keessumaa amma ija addunyaa keessa jirta miidiyaalee hedduutu harrumayyuu carraa kana istuudiyoottis waammachuu hin dandeenye carraa qaawwa argannu kana keessatti hoteela bakka itti qubattee jirtutti kan si dubbisuudhaaf dhufne miidiyaalee hedduun si dubbisuudhaaf jiru gara fuula duraattis si dubbisu edda galgala irbaata irratti taa'ee hordofaatan ture mana taa'ee namoonni yeroo dhaamsa sitti dhaammatanii ati waan nuu godhi jennu hin qabnu garuu immoo carraama argatte kanaan addunyaadhaan sagalee keenya nuu gahi isa jedhudha kan isaan dhaamsa dabarfataa turan. Mee gama kanaan fiigichaa wajjin inni kun sitti ulfaatu? Natti ulfaatu. Kana darbe caala natti ulfaatu. Umaa baay'ee maallatti ulfaata maaliif ani shaakala kun hojjedha yoo nan injifatu ta'e inni kun agarsiisudha. Yoo dhufanii na gaafatan immoo maal amma waan jiraa jiru ittan fufa. Waan immoo hin taane immoo hin himu. Waan dhugaa irratti malee soba irratti hin hundaa'u waan ta'eef karaa dhugaan dubbadhaa. Waan isaan galateeffatamuu qaban illee gara fuulduraa aangoo illee hojjetaatan karaa inni tokkotti hin galateeffatu illee nan galateeffadha. Yoon immoo rabbi waan beekumsa biraallee yookaan immoo mul'ata biraallee natti agarsiisa karaa nagaa ta'e tokkoonis uummata Oromoodhaaf nan deema. Maaliif ani du'ee uummanni Oromoo bilisoome har'a kana wareegamuudhaaf duubatti hin jedhu. Ammallee daandii argannaan yoomiyyuu isaaniif ani qophiidha. Kun anaaf guddaa miti ga'eedhuma amma tokko ga'een qabu tokko yaalee malee gocha guddaa miti uummata Oromoodhaaf kan godhe. Kanaa olii uummanni waggaa meeqa uummata na jiraachisee uummata seena sanaaf aadaa isaa waan hunda na barsiisee safuu akka inni Oromoo ta'ullee kan na godhan uummata kana waan ta'eef imaanan isaanii yoo narraa yaa'ee numu ani godhe ani guddaa miti gara fuulduraatti garuu hagan dandeenye hagan beeka kanatti mul'ate itti deemuudhaaf duubatti jedhu waan isaan. Erga ati mallattoo sana agarsiiste booda paara olompikii irratti atileetonni biraan mallattoo ati agarsiiste sana agarsiisanii jirani. Ati immoo gocha ati Oromoodhaaf goote rakkoo Oromoo addunyaa irratti beeksisuu qofaa osoo hin taane atileetota si dudduuba jiran sanallee haala isaan keessa jiran yaaddessaadha kan jedhuuni edda galgala doolaara 20,000 arjoomtee jirta. Mee atileetota kana beektaanii biyyatti? Eebbisni gaazexeessa sana maqaa isaan beekanatti fakkaate waggaan dubbisu addunyaa ta'uu isaan beeku argeera garuu satta kana mana bira ga'ee wajjin nama haasa'e miti. Mucaa isa sassa fiigicha Damisee Kaamiruu Damisee isa ijaan guyyaa tokko isteediyeemitti arge isa tokkummaa sirumaan agarre isaaniin wanti walitti dubbanne. Doolaara 20,000 arjoomuudhaaf dhimma isaanii haala muddama kana keessatti gara Riyootti deebitee akka isaan yaadattu maaltu si taasise? Maali kanaanis kun uummatuma keenyatu waa baay'ee godhee akka nan rakkanneef bu'aa bayii keessa ba'anii anaanis waan baay'ee na gargaaranii. Anis immoo ijoolleen kun amma yeroo ammaa kanatti
oo biyya alaa namni dhufee si gaafatu hin jiru akkuma argitu kana nama biyya keenyatti yeroo fudhattee daandiratti yeroo ati rakkattee kuftee jaalala namaaf qaba biyyi keenya biyya nagaa mootummaamti sun biyya sana Hamiidhu malee. uummata rakkisu malee uummanni keenya sii gaddee si bira darba sin dhagaa wanni sun yoo ofii keetiin jiraatin yoo ofii keetiin qabaatin sin dhagaa kanaaf immoo anis kanumarraa ka'eetani ka namni tokko isaan bira jiraachuu qaba namni guyyaa lama sadii illee namni si bulchu tokko waan guddaadha anis achirraa ka'eetani anan kana gochuu danda'e homaan qaban waan ta'eef namatti hirkatan waan hin qabneef kanaaf nan isa kennuuf na kakaase. Kanatti irra caalaa matumaayyuu immoo gocha keessan caalaa onnee uummata meedaalii qofaa mo'atte mini onnee keenya mo'attee siin jedhu namoonni hedduun matumaa immoo kanatti baay'inaan onnee uummata Oromoo keessa seente ijoolleen koo ijoollee biyya sana keessatti dhumaa iranii adda sababa hin taaneef adda godhe in ilaalu yaadeedu tokko miidiyaaleedhaaf haasoftee turte mee kanarraati naa ibsime. Amma namni maal seetan namni hunduu namni yaada kana hin qabne jiru. Sammuun isaa sanuma yaada waan ta'eef akkam taana gara fuulduraa anuma yaadu. Gaaffii sammuun isaanii isaan gaafate deebii argachuu hin dandeenye. Maaliif keessi kee yookaan madaa qabaate yookaan caba qabaate yookaan waan as keessa nyaata tokko qabaate yoo namni akkana sii godhe sitti tola. Eeyyee. Yoo akkana sii godhe sitti tola. Bakka madaa isaanii bakka rakkina isaanii qaama keessa jiru tokko waan akkana godheef daalee ofiifuu madaa qabu isaan asii galee. Eeyyee. Maduma isaanii sun xinnuma rirriitifanii malee waa guddaa miti ana isaan gargaaru keessuma isaanii isaanii tokkuma ishii itti tola oo namni si qaqqabate bakka rakkina qabu san bakka rakkina isaanii waan an tuqeef malee maani immoo wanni isaanis immoone sitti toluun dhiisu kawoo akkana siif godhani. Eeyyee. Kan isaan sanaa immoo dhugaadha. Odoo uummanni Oromoo jiraachuu baatee anis hin jiru. Ijoolleen ani qabuu fi ijoolleen kanaan dura Oromiyaa keessatti bakka garaagaraatti kuufan sun garaagarummaa tokko hin qabu. Sababni isaa ijoolleen keessa sodaa jiraatu sanuma taate waan ta'eef gara fuulduraallee yoo har'a nuti akkana goonee haala kanaan bakka ogummaa qabnutti bakka hojii keenya garaagaruu waan of harkaa qabnuun yoo deemuu baanne ijoollee kiyyaarra sin ga'a. Ijoollee kiyyaarra sin ga'a jecha. Ijoolleen koo waggaa 10 booda isaanis kana dubbachuu jalqabu waan ta'eef isaanis hin du'u. Har'as du'aa jiru. Kanaafuu ijoolleen kiyyaa fi maatiin kiyya waa tokko garaagarummaan qabu. Qixxumaan gaddachuu barbaadu. Odoo waa ta'an. Oromiyaan hin bilisoomte gara biyyaattan deebi'a. Biyya kamiifiyyuu hin fiigu biyya kootiifan fiiga yoo Waaqayyo bakka sanaan nu ga'e. Kanaaf biyya namaas koolu galtummaa hin gaafadhu jettee jirta. Kanaaf koolu galtummaa malee viizaamaan biyya kana keessatti dorgomuu barbaadda? Viizaamaan dorgomuu barbaada. Kun immoo waan hin hamne amma waggaa lama asitanii waan guddaan argaa jira. Anuma duraan jalqaba xinnaa kiyyarraa ka'e loltuu ta'uu nan hawwa mataadhuma kiyyaa. Atumtuu? Anumti mataa kiyyaanii loltuu ta'uu nan hawwa achi fiigicha seenee dhumni kodoo lolaan xumuramee natti tola. Kana keessatti immoo waan tokko jira. Lola dhaqee odoon du'uu baadhee galee natti tola. Hoggaan kana yaadu san ta'uu jala. Eegan fiigee booda. Fiigicha koo bakka guddaa ga'ee odoon lola dhaqee waraana adda waraana wayii dhaqee odoon du'uu baadhee tola maal argitee laata seenaa san keessa baay'ee sammuun koo baruu. Eeyyee seenaa keessa darbe. Waggaa lamaasitti garuu dura kun laal waggaa lamaasitti garuu hinduuna nama jedha jinnan du'a. Sammuun koo du'a nama wateera. Duraan du'uun barbaadu garuu odoon loltuu ta'e natti tola. Isaasitti garuu hinduuna odoon nan du'aan. Sammuun kiyya du'a naa mo'ate ka'a. Mo'eera du'aan. Namni hunduu mo'ate. Sodaa du'a. Sodaan hin jiru maal du'i maal akka taatu hin beekan. Hinduu ta'a du'ee waan guddaa miti. Inni sun maan kana ajjeesedha malee inni kun maa du'eedha miti harka kaayyoon. Maanu ajjeesadhaan nuti ajjeemna. Dhalooti amma jiru kun maaliif nu ajjeesaadha malee inni na biraa kufe maaliif du'e miti? Maaliif du'e miti? Maaliif akka inni du'e beekamaan? Maaliif boros hin du'a bachumaa du'a. Hiriyaa du'aa jira. Hiriyaan irratti boo'eeti maal jiree isa achi jedhamee dhaqee du'e jira ijoollee nan boodee bara darbe du'a. Hiriyaa isaatiif jecha innis dabalamee du'e guyyaa 3 mee waan ta'e keessatti warri beekan karaa kana siif ooluu danda'u.
Kanaaf namni hunduu du'a mo'ate waan ta'eef bilisummaan fagoo miti dhiyootti dhufti. Isa akka dhuftu abdiin qaba. Meeqa ajjeeftee dandeessire harkuu si dhukkubaan booda. Ajjeeftee kanuma ajjeesu hojii sitti ta'a booda. Har'a jireenya miti isaaniif jireenya. Booda hojii sitti ta'a hin dadhabda. Hojii guyyaa hojjetu hojii gaarii hojii maallaqa guddaa si argamsiisu. Yeroo hojii ta'u hin jibbita. Gaaf tokkicha hin jibbita maali waan dhiisee har'a itti. Kunis ajjeechumti kun deemee booda hojii iyyuutti ta'a. Nama ajjeesuun hin dadhabu hin dhiisu qawwee isaanii lafa kaa'u. Gaaf sana morra abdiin qaba sasdeebi'u odoon fiigicha fiigaa jiru akkam biyya kootti gadi fiigu sirriitti nama dhibba keessa dhibba naan fiigadhee yaada. Yeroo manni hidhaa Qiliinxoo gubate eessa turte? Manni hidhaa Qiliinxoo guyyaa tokkuma guyyaa lama naaf haasoffuuf gara Ameerikaa dhufuudhaaf. Hiriyaa keetu haala sana keessatti miidhame naan jechuun dhaga'e. Guyyaa achi obboleessaadha manaa kee yaallee achi keessa raa. Amma Qiliinxoo gubateedhanii achumaan sammuun na yaadee ijoollee baay'een beekanii ijoollee achi keessa jiranii. Maaliif ani mucaa tokko fana achi dhaqaa ture dura. Qiliinxoo? Mucaan barataa madda walaabuu irraa qabame. Mucaan kun mucaa umuriin isaa waggaa 20. Mucaa baay'ee xiqqaa ta'e. Akkanatti fuudhanii achi keessa galchanii. Isaan faa gaggaafa waggaa naqee. Ijoolleen kanaan dura wajjin baradhee achi keessa. Ijoolleen gara biraatti wajjin baradhee as keessa jiru qubana hin quban qaba. Hidhamee isaanii hin dhageenye achi keessa tanadha. Har'a isa kanaan barummaan biraan arga. Ani garuu zoonii 3 an jedhu keessa jira mucaan kun. Isa zoonii 3 keessatti duwwaan amma arga laata. An lakkoofsa hin qabne. Ijoolleen kanaan dura wajjin baradhe. Ijoolleen ani beeku. Kaan immoo nama maqaa isaanii beekna akka fuulan beeku. Mucaan inni kunis ji'a tokkoon turre. Gaafa hiriira Finfinnee naannoo sana qabame akka dhagayetti eegasi. Mucaa kana walitti dhiyaanne. Lubbuu isaa maal mucaan kun hojiilee na gargaaree jira hojiilee akka maatiitti waan irra kadhe waan tokko naa hojjetu. Ibidda keessa gubate waggaadhaan baay'een itti dhaga'an baay'een boo'e uumaa jechuun danda'u maaliif hidhamuu isaa hunda geenye du'a isaa waggaan dhaga'u nama tokko ka haala kanatti jira jechuudha achi keessa. Sun hundumtuu darbee Oromiyaan bilisoomtee gara biyyaatti gallaatti. Hin galle hin darbee. Ammamiif naannoo kana turtaa Faayisa gara Minneapolis? Dura har'umaan keessallee ta'een ture. Har'as immoo garaan dura turetti gara DCtti deebi'uun oolu. Achi dhimman wayii waan xumura dhufu hin naafe. Dura dhimmichi isaa akkuma tasaa kalee sanatti dhufe waan ta'eef. Isaaf jecha garas deebi'uu kooti. Yookaan amma gaafa guyyaa kaamisaatti achi turuu hin danda'a. Kaamisaan booda gara shaakalaatti seenuu danda'a guutumaan guutuu. Shaakala murteeffattee taa'eessa akka deemtu? Shaakala bakka 3 wayii namni natti hime. Achiis namni iddoo sii qabne foottoon naan jiran jiru. Bakka hundaayyuu gaariidhaan jiddumaan deemaa jira. Garamitti akkaan. Haala sanaan. Yeroo tokko namoonni hundumtuu si arguu barbaada biyya hundumarratti si afeeruu barbaadu asis kottuu nu dubbisi jechuu barbaadu simannaan kun akkamitti ilaalaatti jirta? Simannaan kun baay'ee gaariidha. Simannaan baay'ee gaarii ta'e garuu simannaa kana hunda waliin gahuudhaaf waggaattuu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf murteeffattee amma gara shaakalaatti deemu. Simannaadhuma kana waan hordofe hin bada. Ani fiigicha gara kana na fide. Maaliif jara sanatti illee mul'achuun narra jiraata. Maaliif ani baay'ee keessa qotii qabeessa kan duraati gadi ta'uun barbaadu. Lammata kana caalaa mul'adhee uummata koo fuulduratti mul'achuun barbaada waan ta'eef. Amma gara bakka tokko doon deeme bakka na waaman hunda waliin gahuun irra jiraata jechaadha. Awustiraaliyaa analee annaa bilbila jira. Ati dirqama dhufuu qabda. Kanaadha annaa bilbila jira. Noorweey kun akkasitti na eegu. Magaala kun keessa dhiisi. Kanaaf as gaafadde gaaffiin ammas gaafadde gaaffii uummataati. Namoonni baay'een nuun illee nu gaafatu gara keenya hin dhufamanii jedhu. Kanaaf mee har'a nan dubbisaati yeroon dubbisu nan gaafadha. Deebisaa isumarraa dhageessu nu isinii deebisuu irra isa jedhu irraan si gaafadde. Maaliif akkuma kanaan duraa kana odoo waa hunda gara shaakalaa kan xiyyeeffachuu danda'e sagalee uummata keenya achitti biyya sana keessatti ukkaamsamee akka barbaadetti dhiitamu suni amma nan akkana baasee dubbadhe kana hin dhuftu. Kanaafuu achirraa kaate waan ta'eef fiigicha kana kabajuun irra jiraata. Gara sanatti akkana deebi'u
yoon jidduudhaan akkas gara shaakala kiyyatti ergan deebi'een booda bakka sana nama miti ga'an yeroo qabaattu. boqonnaa godhadhee fi darbee dhaquu nan danda'a. Amma immoo eegan shaakala hojjete kunoo ji'a guute kanatti kunoo itti deebi'uudhaaf baay'ee rakkisaadha waan ta'eef baay'een isaan jaaladha. Baay'ee jaalala guddaa naaf agarsiisanii kanaafuu yeroo biraatti akkanaaf dabarsan kabajaan isaan gaafadha. Hariiroo ati maatii kee wajjin, harmee kee wajjin, ijoollee kee, haadha warraa kee wajjin qabdu amma akkam? Nan bilbilaa fi maaliif isaatiif ijallee baadiyyaa jirti mucaan xiqqaan tokko jira akkanumatti karaa waan tokko barreeffama nagaa isaanis immoo maal akka isaan nagaarra jiran fayyummaa isaanii haala jireenya isaanii haati manaa keenya natti miti ishiidhaan walan argaa nagaa nan gaafadha. Maal siin jetti yaaddoo qabdi? Baay'ee nama cimtu waan taateef isheen akka isheen cimtu taate deebiif gaaffiif deebii ishee raawwadheen jira. Baay'ee nama agas maraan na dhiphisuu miti. Amma barbaadee yoo Maaliif waa'ee ishee irraati sa'a dhume kanarratti yeroo hundumaa dhiira jabaa dudduuba dubartii jabduutu jira isa jedhamutu haasa'ama. Kanaaf fayyisaama kanayyuu dudduuba isaa namni jabduun kun jirteedhaan yaadamee waa'ee ishee irraati amma tokko nu akkamitti wal bartanii yoom mana dhaabbattan? Kanaan wal bare gara 2009 achumaan booda ka isheen barattuu kutaa 12 qormaata fudhattee yuunivarsiitii madda walaabuu ishee ga'e achiin booda barumsa sana dhukkubsattee dhaqxee barachuu hin dandeenye achumaan akka haaluma sana dhuftee na biratti haftee jecha. Kanumaani ammasumaani ijoollee lama horattan. Ijoollee lama horattan. Nama jabduu. Baay'ee. Dudduuba kee utubaa da'oo guddaa sii taateet. Baay'ee na gorsuu dandeessu. Baay'ee nama tasgabboofte baay'ee maaliif akka yaada ishee hundaa'uun fudhadhee baay'ee na oofu. Hankiyya yeroo baay'ee ani haal tokko si keessi koo yeroo na dhiibu jira. Ishiin akkas hin goonillee na dhoowwiti. Booda naa gala garuu ishiin akka sirrii taate beeka. Haaluma sanaan ishiin baay'ee na jajjabeessitu dhugaa dubbachuudha baay'ee na jajjabeessiti baay'ee gorsi ishiin naa kennatu olaanaadha. Miidiyaalee biroon miidiyaa biyyoota alagaati dhimmootuma si barbaadaniif si dubbisaniitu xumuratu. Nummoo hawaasa kana keessaa baatee hawaasa kanatti deebisnee sagalee kee dhageessisna sababa ta'eef mee saba keetiif wanta keessa kee jiru wanta akka isaan godhan barbaaddu. Maaltu jira dhaamsa maalii qabda uummata dargaggoo biyya keessa jiruu fi akkasumas immoo warra biyya alaa jiraniitii fi kun utuu ta'eeti kanatti jettu dhaamsa kee dabarfadhuuti gara xumuraatti dhufta. Isaan hin kaane waan baay'ee wanti isaanii dhaamu hin jiru. Ofiifuu caalatti isaan irraan baradhe waan ta'eef qeerroo ciccimoo biyya keessa irraa barataa ciccimaa biyya keessa irraa garuu nagaadhaan biyya isaanii keessa akka lammii tokkootti hojiin isaan hojjetaman hojiin isaan hojjetan hunduu akka hojiitti isaan hin laallamne malee namoota baay'ee nama sochoosuu biyyaaf ta'uu achi keessa jira waan ta'eef isaanuu beeku wanti nan isaan gorsu hin jiru ofii kiyyaaf isaan irraan baradhe bakkuma hojii isaaniitti bakkuma jiran karaa barbaade haa ta'u qabsoo isaanii karaa nagaasan itti fufuu qabu isa duubatti deebisuu hin qabanii maali yoo akkas san duubatti deebi'u ta'e dhiigni ilmaan Oromoo isaan amma wareegaman kun akka tola lola'eetti lakkaa'ama waan ta'eef isaanis du'anii eenyus lubbuun nama kamii kumni du'ee 50 du'ee tokkos du'u hunduu kophaa du'e waan ta'eef kana laalanii isaan hin gorsu kana isaan dhiisanii dhiisa yoo doon jedhee isin dhiisanii karaa hojii isaanii itti hafanii amma uummanni isaanii bilisoomsanitti amma uummanni isaanii kabaja argatutti haala kanaan akka isaan itti fufanii an amma hojjetan kan akka isaan duubatti hin deebin isaan gaafadha yaadni isaaniif qabu isa kana dabalataan immoo biyya keessa ta'anii kan naa bilbilanii karaa barreeffama waan tokkoon ergaa naaf dhaaman fi kan immoo carraa kan argatanii ergaa naaf dhaamuu hin dandeenye karaa carraa sinarra naa kennita kanaaf galanni koo guddaan isaanii jechuu barbaade jechuu
barbaada. Galata guddaan irraa qaba waan ta'eef dachaa godhee isaanii galchuu barbaada. Warra biyya kana jiran gara biyya alaa kana keessa warra jiraniif maal dhaamta? Isaaniifis wanti na dhaamu biyya keessa tokkummaan biyya keessa yoo eessumattuu hin jiru maaliif yaani sirboonni tokko tokko hambaa hin jiru beektaa tokkummaadhaan sirban kana eenyu tokko godhuu barbaadu hin jedhan hin ga'u uummata kana akkami tokko ta'uu danda'a kana caalaa maaloo ta'e tokko ta'a akkamitti nama kana tokko ta'e itti dhaama. Isa biyya keessa jiru. Tokko ta'e akkamitti jettaan nama baay'eedhaan wal lola karaa kana tokkummaa rakkinni maaloo ta'e tokkummaa ta'e walitti hitamoo kanarra hidhaadha. Tokko ta'eera uummati sun. Kanaafuu sabni inni biyya keessa tokko ta'e kanaafuu akkanatti cimee deemaa jira. As yoo cufettee achiis hin cufu. Kunoo miilana iddoo gabaa sana bakki itti dhiisan jiru. Akkamitti kana duratti kana hin dandeessan dandeessu. Inni asiis immoo biyya nagaa jiraata. Biyya waan barbaade keessatti argachuu danda'e keessa jiraata. Ilma namaa karaa irratti jala harka duwwaa jala dhaabbatee itti fiigu kan dura dhaabbatee fakkeenya ta'ee fi tokkummaa ansaanii sana caala kan isaan kanaa tokko ta'uu qaba. Sanaa achitti yoo tokko hin taane amma sinuma boo'achaadha gaafa firri isaa du'u. Gaafa hanga tokko hin taanetti. Hanga tokko hin taanetti numa boo'a nama masaati. Yoo boo'uu barbaade hin boo'a. Boo'uun itti fufaacha yoo hin goone ta'e. Furmaanni kana dhaabanii caalatti nama xixiqqaa nama isaanii gadiiti biyya keessa guddate waggaa 30 namni irraa waggaa 30 booda kan jiru xiqqoo ijoollee reefu guddachaa jiran. Kanaafuu isaan irraa barumsa argatanii deebisanii barumsa kennuu fi ogummaa qabanii dandeettii qaban maratti fayyadamanii tokkummaa biyya isaanii kana keessa cimsanii nama walitti dhufanii Oromoon bakka meeqatti walirtee 50tti walirtee 100tti walaa jiru garuu nama tokko ta'uu qabu. Maalanii fati akkamitti yaada tokko dhabna uummata keenyaaf eega ta'e ati eenyuuf yaadda hoggaana biraaf ani hoggaana Oromoo yaada ta'e atoo eenyuuf yaaduudhaaf na biraa achi gurte atis ta'e dhaaba barbaadde OPDOs ta'e kan biraas ta'e uummata Oromoof waan ta'eef iddoo uummata Oromoo jettu sanarratti wal bira dhaabbatanii uummata Oromoo hojjetu irra jiraata. Amsa kana isaanii kenna akka kalleessatti iddoo kanatti namoonni baay'een dubbatanii abbootiin amantii tokko jalqaba ta'anii an dubbatan maqaa isaanii yaadadhu. Uleen gomnee ofirraa ariinaa oddee walii galte yoo waliin galle garuu uleen gomnee ofirraa ariinaa sirrii. Uummata miti re isinis uummata kana jirtan uummata akka filannootti godhanii barbaadan nama isaanii kaawwatanii biyya isaanii wajjin dhaabachuu qabu. Torban lama darbitu namni biyya kana keessa jiru tokkummaa akkasii agarsiise uumaan jira hin agarsiifne jechuu miti hin hanqata amma biyya keessaan gahu. Tokkummaan sun hanga biyya keessaa sana hanga biyya keessaan gahu. Isaan achi yoomu umtuus dhaabachuu baadu naftu dhaabachuus baataa hin naftu kun beek murteessi kana jala. Biraa dhaabbatanii isaa dhiisanis inni achi bilisoomu sachisa. Kan abbaan barbaade hin deebisu. Ati dhaqxee dhiisaa odoo jetteen sinniisan. Sinniisan hoggaa si nyaatan hin beeku du'uudhuma kee argita kanarra. Kanaafuu kana beekanii itti dabalamanis dhiisanis Oromoon duubatti hin deebi'u. Uummati sun inuma bilisoomu. Duubatti hin deebi'u waan barbaade maan ta'in bishaan dhiisi wanti barbaadu dhufe fuudhee hin deemu. Atilaanti kun odoo achitti jigee gaarii hin deemu uummata inni hin deebisu jechuudha. Kanaafuu ofii jettu mi'aayi yookaan dhagaadha jedhanii si gatu akkuma jedhan san seenaa jalaa xureessuu irra jiraatu tokko ta'anii isaan bira dhaabatu tokkummaan asii kun immoo isaaniif hufna akkanatti walitti dhufanii akkana ta'anii tokko ta'anoo jedhan isaan sanaaf kufinsa nuuf immoo moo'insa ta'uu. Amaleef moo'insa. Injifannoo. Kana isaan dhaama kanarratti hojjetanii wajjin deemuu qabuun jedha. Faayisaa yeroo qabdu kana keessatti muddama kana fakkaatu kana keessatti ganama kanaan sa'a kana fakkaatu nuu laattee nuu hayyamte bakka kanatti gaaffiif deebii kana fakkaatu nu wajjin taasisuu keetiif baay'ee guddaa ulfaadhuun sin jedha galatoom. Anas immoo uummata na yaadu uummata naa bilbilatti bu'aa bahee wal qunnamsiisuu keessaniif galata guddaan sinii galcha galatooma ulfaadhaan siniin jedha.
Egaan daawwattoota keenya as Minneapolis, Minnesota keessatti hoteela Maariyoot keessan jirra akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe sa'aatii baay'ee muddama yeroo gabaabduu keessatti kan nuti Faayisaa Leellisaa asitti arganne sa'aatii maqamnu kana keessatti immoo yaada isaa isin biraan ga'uudhaaf murteeffannee as isa bira jirru yeroo gara fuula duraatti bal'inaan istuudiyoo keenyatti afeerree yeroo qabaatu muddamni yeroo hin jirretti sagantaa bal'aa walii wajjin gaaffiif deebii bal'aa geggeessuudhaaf deemna abdii guddaan qaba akka deebine wal arginu kan nu daawwachaatti jirtan qophii keenya qophii as Maariyoot keessaa isiniif dabarsaa turredha nagaan tura. Ifbooda deebi'ee isa diinni bitu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu kawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Gandit ifate Foda bilisummaa kunooti dhihaate tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafate